Waldorgommiin kubbaa miilaa liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddii'aa kilaboota 10 gidduutti guyyoota 17 magaalaa Dambidollootti geggeeffamaa ture olaantummaa kilaba Bishaan Tooppiitiin xumurame. Waldorgommii kanarrattis kilabni bulchiinsa magaalaa Beegii fi Bishaan Toop wal morkii xumuraa taasisaniin kilabni bulchiinsa magaalaa Beegii galchii 3-2 yoo injifatu liigicharraas kilabni Bishaan Toop cuunfaa qabxii waliigalaa tapha 9 irraa qabxii 20 walitti qabachuudhaan shaampiyoonaa yoo ta'u kilabni bulchiinsa magaalaa Mandii qabxii 18 kilabni Ja'aan Sayyoo qabxii 17 akkasumas kilabni bulchiinsa magaalaa Beegii qabxii 17 argachuudhaan gara itti aanutti darbanii jiru. Ispoorteessitoonni waldorgommii kanarratti hirmaachaa turan deeggarsaaf tumsii hawaasni magaalaa Dambidolloo fi mootummaan gama hundaan taasiseefitti gammaduudhaan uummata godinichaa fi qooda fudhattoota galateeffatanii jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan amma waan kanaatti iddoo dhufnee waan tokko rakkin tokko uummatee hin beeku. Uummanni kun uummata dhugaa nama jaalatudha. Uummata kabaja namaaf qabudha. Uummata nama amanudha jechuudha. Nuti jalqabarraa kaasee qophii addaa goonee kan dhufne. Ammas immoo galanni rabbiin haa ga'u shaampiyoonaa ta'anii dabarfanneerra waldorgommii kubbaa miilaa gara fuulduraatti magaalaan booratti geggeeffamuuf immoo cimmee qannee qabanna jedhee yaada. Liigii itti darbuu keenyaan gammachuu guddaan qaba. Hirmaannaa asirratti godheen darbee deemuufidha. Liigii ayir liigii jechuudha. Kana immoo milkaneeffanneerra darbinee gaafa deemu immoo achis akkuma kana morkataa taanee galmi keenya kana bichaa mini kaayyoon keenya jechaadha. Kaayyoon keenya amma Pirimeer Liigii Itoophiyaa danda'ameenna Chaampiyoonsii Afrikaa taphachuudha. Deeggartoota Dambidolloo laallatee deeggartoota baay'ee namatti tolan, deeggartoota baay'ee nama hawwatan, dammoo kilabii biyya kanaatuu qabanii kilabii taphatullee kan jaallatanidha. Kana jechuun waan inni sitti immoo bakka uummata jaalalaadha, uummata waa'ee tokkummaa beekudha. Akkaataa isaan itti nu simatan irraa kaasne hanga guyyaa irraatti oolmaa jiru yoo ibse dhugaadha. Hawaasa kana galateeffachuutu nurraa eegama. Ispoortiin naamusa, jaalala, tokkummaa ta'uusaa baay'ee agarsiisaniiru. Wantoonni ala teenyee dhageenyuu fi addana magaalaa keessatti haalli tasgabbii, haalli hawaasni itti nama keessummeessu, haalli ispoortiin kun itti gaggeeffamaa ture karaa naamusaa fi nageenyi isaa eegameeni waan ta'eef gara fuulduraattis kan kana caalu nagarraa kan jedhu immoo abdii guutuun qaba. Liigii itti aanutti dabarree kan jiru ta'uudhaaf ammarraa kaasee qophii barbaadamu gochuudhaan gara fuulduraatti maaltu nurraa eegama wanta jedhu ammumarraatti kaasnee hojii manaa fudhannee isa taanutti tokkoffaa baanee akka geeba kaasnu abdii guddaan qaba jechuudha. Bulchaa itti aanaan godina Qellem Wallaggaa obbo Mangistuu Darasoo ispoorteessitoonnii fi deeggartoonni taphni kun karaa naamusa qabuun taphatamee akka xumuramuuf gahee isaanii ba'atan hunda galateeffachuun gara fuulduraattis ispoortiin godinichatti cimee akka itti fufuuf kan hojjetan ta'uu himanii jiru. Taphni kun karaa naga qabeessa ta'een, karaa hawwattummaan isaa dabaleen, karaa nagaa misooma jaalala of keessaa qabuun akka raawwatamuuf gaheen bulchiinsi godina Qellem Wallaggaa bahee salphaa miti. Taphni kun asii gaggeeffamuu isaatiif gammachuu guddaa qabna. Amma taphattoonni keenya yoo xinnaate guyyaa 17 isaa oliif rakkoon nageenyaa tokkotu isaan hin mudatin, miidhaan tokkollee utuu isaan hin mudatin dorgommii isaanii haala gaarii ta'een gaggeessaa guyyaa irraa kana already waliigalaan goolabamee jira jechuun ni danda'ama. Qooda fudhattoonni liigii tokkoffaa Oromiyaadhaa magaalaa Dambidollootti akka gaggeeffamuuf akka milkaa'uu fi gahee isaanii ba'anii guddaa galateeffannaa. Hunda dursa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaadhaa magaalaa Dambidolloo filatee asirratti tapha kana gaggeessuun qabaa jedhee murtoo akkasii murteessee gara kana dhufee fi galanni keenya baay'ee guddaadha. Isaan kana guddaa galateeffachuu barbaanna jechuudha. Kanatti aansee qaamolee nageenyaa hojii nageenyaa mirkaneessuudhaan taphni kun hamma xumuraatti karaa nagaa ta'een akka xumuramu godhaniif galanni keenya baay'ee guddaadha. Isaan kanallee galateeffannachaadha. Hawaasa magaalaa Dambidolloof naannoo ishee hundaa hawaasa godina Qellem Wallaggaa carraa kana argatee carraa kana milkeeffates galatoomaa fayyaa ta'anii jechuu barbaada. Itti gaafatamaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa obbo Firoomsaa Laggasaa waldorgommii kubbaa miilaa liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddii'aa magaalaa Dambidollootti geggeeffamaa tureen kilaboonni 4 gara marsaa itti aanutti darbuu fi ispoorteessitoonni ciccimoon horatamuu himuudhaan gareen gadi bu'ee kan hin jirre ta'uus dubbatanii jiru. Dubbachuu fi dorgommii liigii tokkoffaa Ramaddii'aa godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidollootti geggeeffame. Dorgommiiwwan baay'ee sadarkaa Oromiyaatti naannofnee geggeessaa turre jirra. Baroota dheeraadhaaf jechuudha.
haalli waliigalaa magaalaa Dambidolloo fi uummata qellam wajjin fi kubbaa miilaa wajjin ture wanta baay'ee haamilee namatti toruu fi wantoota kanaan dura nuti argine hin beekne wantoota kanaan dura dubbatamanii fi wantoonni nama asitti raawwachaa jiran dhuguma Oromiyaa keessa jirra moo biyya biraa keessa jirra kan jedhu nama jechisiisa jechuudha. Uummanni kun hamma ga'u guddina isaa fi beekumsa isaa kubbaan miilaa yookiin ispoortiin jaalala tokkummaadha obbolummaadha dippiloomaasiidha jechuullee iddootti qabatamaadhaan lafa kanarratti argine waan ta'eef hojiin keenya kan eegne olitti milkaa'ee arginee jirra jechuudha. Liigii olaanaa Oromiyaatiif keessaa kilaboota 10 keessaatii tokko hanga 4 kan bahan gara shaampiyoona waliigala liigii tokkoffaa Oromiyaatiifidha kan isaan darbanii. Kilaboonni hundumtuu badhaafamaadha. Maaliif wanta jiru dandamatanii holola jiruu fi odeeffannoo wantoota dogongorataan dandamatanii bakka kanatti dhufanii ga'umsa isaanii agarsiisanii jaalala uummata kana dandamuu isaaniitiif federeeshinichi waancaa hundumaaf qopheessee jira jechuudha. Waancaa shaampiyoonaatiin alatti bara dhuftu yookiin immoo kilaboonni lama gadi bu'an bara dhuftu akka isaan liigii tokkoffaa keessatti hafanillee hojii guddaa kan hojjennu ta'uu isaati. Ijoolleewwan fuula haaraa ijoollee warbor naannoo irra darbanii biyya irra darbanii Afrikaa irratti mul'achuu danda'an argachuu dandeenya jechuudha. Akkuma kana immoo kilaboota ciccimoo bor sadarkaa pirimeer liigii taphachuu danda'an argachuu dandeenya jechuudha. Qaamoleen hawaasaa hunduu tumsa isaan ispoortiif taasisaa turan dinqisiifachuudhaan uummanni godinichaa ispoortiin jaalala tokkummaaf nageenya akka ta'es qabatamaan mirkaneessaniiru jedhan. Godinni Qellem Wallaggaas sochii kubbaa miilaa naannoo Oromiyaa yeroo ammaarra jiru akkasumas liigiin tokkoffaan Oromiyaa godinicha irratti yeroo jalqabaaf qophaa'e milkiin xumuramuu sababeeffachuudhaan godinni Qellem Wallaggaa hoogganaa federeeshinii kubbaa miilaa Oromiyaa Obbo Firoomsaa Laggasaa warqee badhaasee jira. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii godina Qellem Wallaggaati.